السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان جيت أنا كيف أني جزاكم الله خير. نجي الحمد لله ما شاء الله. ألو. عندك. جزاكم الله خير أستاذ ما شاء الله. أنا دام سجاري في قسم برود سجاري في ربنا ربي نمري كتير نوادي رسويتها. غافي تكاوي سينغافا تشور بالي. أيه. غارو يا دا مرد دم تينا علي فما يو كان هاي من داي. غافا دوما. وام بينيو تاتي سما دينا تام بين تملالا. مال إن شاء الله ببيتني واني عالم من برا بنجرو. أنا توالي مامي شيخوما أرتي غندا كيسا توكو أيه. بيتني نموت ما دادا جوني كوان أكا سحري وكان فاكي جفرفلا ينون كان فاني نمنا نسو. أيه. Fakkeenya ni qabatama illee beekuu dhabuu nama qalbii keessatti shakkuu ni qaba jechuudha. Wanta kana dhiiga fa'aa mana namaa irratti dibanii halkan akkasuma horii irratti fa'aa waan akka gargaaraa kan ifarrate jechuudha. Biyya keenya baadiyyaatti ni beektanii waan akka inni tapha naannessa. Nama kana immoo qabatamatti jakiyyaa waan argeen beeyneef immoo nama kanatti waan akkana hojjetee waan yaaduu fi yaada kanarratti immoo isatti illee bahee waan dubbadeen qabu immoo rabbuma dhiisee micaallisee jiru waan kanarratti immoo miidhaan guddaan ana lubbuu xiyyaarratti sontaane obboleewwan kiyya irratti akkasuma abbaa kiyyaa fi haadha kiyya irratti illee rakkoo guddaa waan akka biyya jechuudha waan akkana kanarratti. Wanni kun akkamitti ilaalama akkamitti immoo furmaan isaa akkam ta'uu danda'a. Wallahi beeyta amma namni keenya hedduun dachi jecha qabeenya jecha nama ree hoolaa kana faa qalanii ree qalanii dhiigatti marsanii siirii waan akkana falfala hedduu godhan beeyta namni keenya. Ooyiruttis yoo fedhan gartee waan akka kismidaal qiinxaa muraniiti fuudhanii hidhan waatti qaraanii. Fedhanis lukkuuchi keessa gartee qillee lukkuu faa gartee itti qaraanichi keessa kaan namtichi maraateetuma dachii dhiisee deema. Nama hedduu gartee kana godha wanni kun falfala gartee siirii tun cufti wallaalummaa jahilii irraa amma namni gartee ganda cufa akkasitti dhamaasee waan godhanii fi kadalagan irraan beekan waan kana gartee wallahi wanni kun hedduu gartee nama balleessu jirti wanni godhan gaa hedduu namni kun beeyta siirii tanarraa if eeguudhaaf akkuma gartee rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi jee siiriin tun falfala rasuulatti illee numa godhanii ergamaan rabbi salawaatu rabbi salaamu alayhi muawwazatayni qaraw malee qara'ee gartee tuttufatee gartee fi dibuu malee rafu sirraa hiikkatti jechuudha. Galgala wayita rafu namni muawwazatayni qulallah qulatu rabbil falaq qulatu rabbin naas sadi qara'ee tuttufatee qaama cufattiif dibee yoo akkasiin rafe gartee rabbiin irraa hiika. Duboonni kun gartee nama hedduu dhamaaftii nama hedduu akka malee ta'e dubartii hedduu kana godhan dhiira hedduu kana godhan nama kana yoo gartee dawlaan islaamaa silaa jiraatte namni kun gartee darajaa hanga ajjeefamuu takka namni siirii kana nama godhu kun sigalee qabatama yoo beekan. Kanaafuu qabatama tapha jechuudha haa ta'u shakkiidha malee shakkiidhaan ebalu jedhee waan shakku malee qabatama jechuudha yaa waan argin qabu haa ta'u mootuyyuu yaada namni kun yaadu yeroo hedduu haasawa irratti dubbii adda addaa irratti nama kanatu jibba akkana naa qaba jedhee waan yaadu malee qabatamatti garuu waan beeku hin qabu. jechuudha nama ollaati yookaan immoo nama firaati jechuudha nama fira kiyyaa akkas jechuudha. Amma duuba akkami jiran ree jechuun faamiliin wanni isaan godhan namoonni kun godhamee gartee rakkoon dhufee jira. Rakkoo hamaa irra gaama fakkeenya obboleessa kiyya tokko fa'aa balbaluma yeroo inni gabba'u balballi hundi dhiigaa micaala osoo millatiin gabbee yeroo san lafa dha'ee jechuudha lafa dha'ee gaggabee hafuura keessa dhabanii rabbi garuu ayyaalli hin geenye akka itti yeroo hin hafee jechuudha amma yeroo hedduu. Mee warri miseenjera nu wabsa immu marratti dawwala. Hello. Bluetooth device is ready to pair. No, obviously, good.
Bluetooth device is connected successfully. Hello. Me Bluetooth kana ni nogoru jira. Ida gema Bluetooth walitti na gadu di hayye dubaddo ye sin dage ngaru namne gutaka Bluetooth atolchu. Okay, hayye tolchu inshallah. Ayye. Me gutaka opsa. Ndawolena na. Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Turner. The Bluetooth device is ready to pair. والله سيرين تنبيتا نما يدو بلي سجرتي نمنخن واتكمله سيري دان نما يدو دما سجرا فلفلتتني اللي نمتو كمله ابو ما نما غرغارو مله دبي غرتي اكمله غرانا ما نيات فلفلتي بدو ده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Eu sago toque. Bluetooth device is connected successfully. الله الرحمن ما إيمو مدولة إيمو مدولة عمله وني نتندولين عمله هلو الو السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو عندك ايه؟ ما قبل انا استاذ يا كم فيا؟ والله بريد الحمد لله دافي وهيك اظن ايه اني اذا البنك يجيب البنك يا عمري تايرا ليا لا اجر انا نلقى ارجيت ريبتني سرت ايه
Hogguun ergee jedhu obboleessi kiyya ta'ee nama gosaatti liqeessanii isaan akkuma tasaa dhibamanii akkuma tasaa amrii ta'anii beektanii. Maallaqa nama gosaatiif liqeesse maallaqa itti ergite kana nama gosaatiif liqeesse akka tasaa inni amrii ta'e obboleessi kee kan liqeesse kun. Abbaan kiyya amrii ta'anii obboleetti kiyyaallee kennanii amrii ta'anii beektanii. Yoo inni amrii ta'ee jedhu amma booda ani asii bilbilee mallaqnee nu irra jedhee yogguu gaafadhu. Mallaqnee ebaluun birallee jiranaan jedhani namni gariin kennee obboleettiin kiyya qabeenya abbaa kiyyaa qabeenya kiyya jettee beektanii. Mallaqni amma ishee bira jiru. Wanni kun akkamitti ilaalamaa? Mallaqni garuu kiyyuma kama dhuunfaa kiyyaati namni illee beeka abbaan kiyya yeroo ani biyya jirutti maallaqa baankii hin qabu ani hogguu biyyaa baheen booda maallaqa irra ergadhee yoo san rakkanne jedhanii irraa liqeeffatanii amma booda hin dhooggatte jedhanii yoo anatti bilbilu isin bilbila kiyyan kaaftu yoo ambii obboleeyyoon jedhattee gaafattu hin kennu qabeenya abbaa kiyyaa jedhu walqixa qoodamna. Ati qabeenya kana abbaa keetitti waliin naa qabaaf itti ergite moo akkamitti ergite? Waliin naa qabaa jedhee kaan manaan naa bitanii kaan asii itti ergate. Isheen ammoo osuma akka kiyyaa beektu qabeenya abbaa keenyaa wal qixaa jedhe. Ayyee duuba maal jettee nati? Ani kiyya haqa kiyya naa deebisaa jedheen. Sirri maalifannaan qabeenyi kun ati abbaa keetitti ergitee yoo ati abbaa keetitti ergitee abbummaan keessiif wali qabee kaanis mana sitti bitee qabeenyi kun keeti qabeenya kee sii kannuma qabdi sii kannuu qabdi yoo gaa isiin ani isii sanarra kassatee yookaan gara sheekoo taatee waamee kassatee irraa fudhachuu danda'a. Inkasasinii sheekootumatti madduuti wanni kun kiyyaa qabeenya kiyyaa kanaafuu gartee wanni abbaa keenya tagartee inni qabu waliin qabnaa kun immoo qabeenya kiyyaa jiituma suuta gartee sheekootiitti ergi sheekootii ganda san jiru nama gartee isiin kabajjuuf gartee isiin jaalattutti ergi akkasi fixi malee maas duniyaa jetteetis obboleeyyiitee kasastee rayima wal muruu dhufa waan irra hamtuu dhufa jechuudha. Maalla inni kun maalla guddaadha. Hagaan kuma fudhanii akkasiin dhiyaata. Meati waan gootu namatti ergi yoo isiin didde anguma gartee irraa sii kannitu ofirraa dhiisi firra maalifannaan rayima wal murtanii wanni achirraa dhufuutu irra badaa sii galu jira. Bee ustaaza beektanii takkatti ittiin kennine jaarsi garaa laafanii obboleeyyoo aga afurii qabaa hundaafuu adda addaanii mallaqni taan birallee akkatti jira. Ebarnaaf gala bar waan kanaatu dhuga amma kakee kanatti amma kunkuran dhiisi kuma dhibba meeqa gartee warra kanan kamalee nama wanni godhu numa dhiisan maalifannaan wanni kun takka wanni kun ta'e duniyaa jaaniitis yoo namni kun gartee wal kasasee obboleeyyan lamee wanni jee rakkoo guddoo rabbi biratti illee jaalatamaa miti jechuudha. Kanaafuu ati namatti ergi yoo isiin gartee kadiddu taate waan irraa si kannitu ofirraa dhiisi rabbi bikka si haa buusu karaan gabaabaan sani. إن شاء الله. قاعد تكتير بلاش دم ده. أيه دولار.